godhu kaale kosi si follow godhu nama kisi kanninani annamni am follow godhu dhageeffatu nama hayyu nama beeka nama hattu follow godhu nama qulqullu follow godhu malee Luka ka ke dullatti eege ajaanuma akkasii kana araat foolii saaqatu saqqalin hudduu isii saleetiin ani suud irraa duwwaayiti tulfeessuu danda'a bushti ana naanaa shamaatiran lafa jala amma dhagaa amma kun nagari guyyaa jedhe birri kennite Ima dubbadhee namni ta'uu wala namni. Samaantu sadii Afaan akkamitti maal wacce koo maal abbaa ta'eetiin wacce nama shillabdaan. Magalaam jechuudha. kunillee nama arrabsee kun kan bineensa fakkaatu. Kunillee waa namaan jedha. Wallaahi Sidaamu naa shillabdaan jechuudha. Mahaayi. Afaan joole qoftii. Ajooftu hattu waggaa jahaadhaa fi agaatetti taata bara. Haati keenatti abbeenata gariin ta'e guutuun hin hatte jechuudha hattu. Baga hati kottu. Alli jenaaran afaan kee walii qabaddu haasa'e. Simbala la signori nasar si jammar yom signori nasar Ima dubbadhee namni ta'uu wala namni. Samaantu sadii Afaan akkamitti maal wacce koo maal abbaa ta'eetiin wacce nama shillabdaan. Magalaam jechuudha. kunillee nama arrabsee kun kan bineensa fakkaatu. Kunillee waa namaan jedha. Wallaahi Sidaamu naa shillabdaan jechuudha. Mahaayi. Afaan joole qoftii. Ajooftu hattu waggaa jahaadhaa fi agaatetti taata bara. Haati keenatti abbeenata gariin ta'e guutuun hin hatte jechuudha hattu. Naa shillabdaan jechuudha. Mahaayi faara. Jazba. Kunillee wajjin turbii haasa'aa. Koy asli dhagaye asli tokko faayirratti sirra kenna guddaa qaba maaliif yoo jette nuti warra hin baratin nu jette isii itti lubbuuttee faarsu nu dogongora guddaadha dhageeffadhu. Sobee birrii irraatii fuudhuuf bara. Sobaanii miti haqa gaafatta haiti wanni soban tokko hin jiru hin galchuu kanuma lamaan qofa haadhaamtu bakka. Sanumaan eeginanii isin. Afaan isiin haasoytutu bara afaan tirfiiti mucattiin bara akka nama garte mallaqa nama hatteet nin boonteen marra haasaarti bara. Nama qulqulluuf goote. Gaantidha nama tokkoon buusinaan albuushochi. Anuu kaameraa cumadhee yeroo kenne. Doktora yoo seera taatee mirgi nama haqa namaa baasu haa eeggamu dhugaa rabbi. Maaliifuu haqa namaatti ba'aa jira namni kun malleen kaffalamee osoo hin taane mirgi haqa namaa baasu. Asli sinna gaafatee midhageeffadhu. Amma dhageeffadha. Mee isirraa haa baafnu yookiin birrii kanaayyuu galchitee dhufurtii maa jarjartan isinitti arrabaan. Way good. Aye gaafadhu rakkoon qabu. Mee Osoo deebii kafa jaraa yoo dubbatu. barbaadan maal isin nama sadii nama kan hundaan isin jirtanii isin kophaa ofii jirti. Aanentu inni bara tuffii callisii jettani sittuun dubbanne bara maqaa yondoo si mataa irraa sittaa'e mataa ana wajjin naasayii jedhee. Eekaan yaalgooraan kabajamu. Dandeessee na dhageeffatta asli. Dhageeffadhu jalqabarratti. Ameerikaan jaarsa addunyaa kanaatti. Diyaaspooraan Oromoo ka biyya faranjii jiru sa'aatii barbaadetti dubrummaa fudhata. Jaartii namaa fudhata. Gootaa jechuu abba dooraana qaba. Kabajamuu qaba. Be respect. Akka diyaaspoora Oromootitti illee kabajuu qabda ilu. Akka giftara Oromootitti illee kabajuu qabda. Sigalee akka goota Oromootitti illee kabajuu qabda. Aangoo hedduu qabaa jechuu iluun. Ishii haasaa badaa ittiin haasayin kan eegaan uumatti xayyee lubbuu. Lubbuu jedhaatuma sitti maan. Amma lubbuu tanatu jara ho'ise anin beeka. Sigaleemi. Kanaafi amma waan uummanni faramaa jetta. Ilaalaal asli. Maashaallah inni illee kan diyaaspooraalee ta'e kenna qabeenyi isaallee kennuma rakkoo. Diyaaspoora ta'uu isaa waaqa taate. Akka inni Ameerikaan hundaa'u ati doktora. Eessallee yoo jiraatu namni namummaan malee kan kabajamu asli iddoo jiruuni miti bara. Amma waa'ee kabajaa isaatiisitin waa'ee birrii uummataa maal jetta reeshi doktora. Siu ilaalaal dheengadda haasoinee waliigallee guyyaa murteessinee guyyaa nu dhufaa jira. Jarra immoo suuraa maxxansanii jechoota hin taane naan jahaa oolan galee sila maaltu uumame waan biraati jedhee yoo dhufu attamitti asliin guyyaa sana akkas jedhee ammallee taanaan inshaallah arbu ashiriin saa asirraa jarra isaa olti malee guyyaa san eegaan guyyaa saniin alatti birri isaa hin kennuan guyyuma qabadhe sanitti kenna bakka already guyyuma sana eeggatanii. Okay, mallaqa kana osoo qabduun kennine jechuudha akka guyyaa saniititti. Baatii tokko guutuu nuti akka nama waan Mucaan kun dammoo asli. maxawaafuu deemna.
Ittiin tun nayyuun beektu follow wal biraa qabnu bakka suuruma kee maxxansee irraa ilaa sidee kuwa baadage annama kasi kana follow godhu kaale ko si follow godhu annama kasi kaninani annamni am follow godhu dhaggeeffatu nama hayyu nama beeka nama hattu follow godhu nama kun follow godhu Alluqaa ka keessa dullatti eegee ajaa'ibaa akkasii kana araat foolii saqqalin hudduu isii saleetti ani suud irraa duwwaayiti tulfeessuu danda'a. Bushti ana naannoo isaanii lafa jala amma dhagaa amma kun nagarii guyyaa jedhe birri kennee eegime ila usme asli kalee dubbanne isa asli biratti waan san diina yeelaanii ture tukun dandan irraa dorgine irra dhiisa karaa yoo ana irraa dorgaa ture kennaadeen tuqaaran yaga gaafsanii irra garuu ummanni nuyi miti nuyi fi warra birrii isin irraa fuute osoo hin taane wallahi anaa miti warri ummannummaan komentii warrummaan waliigala asirra jiru waan kana dhaga'u guyyaan sun hin taane inni biraa warroota biraa irraa birrii fuudhuu hin dandeenyu kaisii ji'a lamaan waan dhugamaan ji'a laman se wal waanuma bulii kudhan diidamatti kennitu se kunoo Baba nuratti bulii kudhan meeqa qabate diidamatti ittiin dubbanne kaisii yoo deemina duuba deemina nu laalu waan ji'a lamaa fi wayi. Kiyya maalti sin dubbisaree kiyya maalti sin hin mi'aaye. Eegime obboleettiitti yemmuu yoo tuwadhatti asii wajjin haasaa mee tuwadhatti dhagaye waan siin jedhaa jiru dhagaye yoo dhagaye. Ani guyyaa qabadheera asii karaa irra jira. Dhagaye. Shaawu bakka. Yalla ino. Ummata warri keenya hojiitti deebi'a. Kalatina ani yoo atin barbaadin eluu miti bara eluu irraa nyaanne birri waan hawaasni dhageenyaan guyyaan sun achi fagaate guyyaa san sirreessaa jedhan malee rakkoo jiibsu irraa qabuu miti. Dhagaya guyyaa beellamnu san isin hunduu asumarra jirtanii beellamni nu ta'e hayaa'in eegganna jettanii walii gallee galmee isii cufnee adda deemnee maaltu haarawa ta'ee keessa isin garagalchee dhabaram maaltu bakka isin qaxaroo kaasise. Dhagaa isitti ma ji'a 12 ati jette kana se ana kamata kiyyaatitti ana dhagaa artami sagalee kiyya asli ji'a 12 ati jette kana ji'a kana se ayyu ani sigalee dhumarra dhufellee waliigalteen kun erga mallattaa'ee booda dhufe ana kamata kiyyaatitti erga mallattaa'ee boodatti bakka amallaa guyyaa kana hin galchitii nama haganaati jedhaniitiin achitti oseenee dubbadha jechuudha. Namoota hafanii jedhanillee maqaa kaasa irratti dhufeetiin. Amma ijoollee malee waliigaltee kanaan irraa fagaate jedhama uummata jedhere. Ijoollee birrii irraa qabdullee gartee hawaasnillee tokkoffaa irratti dhagaye. Warri isiyayyuu baaba nuraddiin fa'a guyyaa 5 guyyaa 10tti ijoollee kaawwin kenneefii jira. Ka haadha daa'imaa tokko ka diraama 11,000 akkamii tokko qofa guyyaa turre ani wanni gastii garuu dhabee wayitii nuudus mee faattillee sheer garaa jedhuun asuma jira taa'ee dhageeffataatiin hin ture hedheetiin jechuudha siigalee. Wanni waan san hunda godheefuyyuu Furmaata takka nagarree hin dhiyaanne warri sunniin irratti nagarree waan ta'eef haga warri sun dhufan jedhee eegaa ture. Maaliif waan sun maalirra gaheetiin jira? Akkamitti jirta waan san hordofaa irra daba hordofaan jirtu jalaa hafte moo mana murtii kana Koppilingi Gaas nullee gaafsan guyyaa addaa wallaallee waliigaltee Zanzibaari taa'ameenii waliigaltee biiftuu san uummanni hawaasni diigamuu qabaa jedhan. Nuti bulii 10 seenee ji'a kanaa daawwanni ji'a 2 ammallee warroonni birrii fudhatan sababa isii nu galchuu dideera isii ji'a 2 qabdanii kenna akkamitti daddabtan jedhanii waliigaltee sanii afarrasuu jenna. Nuuf hin taane waliigaltee sun hedduu takka fagaate. Mucayyoon keessaan qabsoo jirti nama fidaa jirti gubbanaan ammoo waliigaltee sanii bakka irraa qabbanaa ol dhuftee gootee uummanni hawaasa jedhe kana guutu warra birriin irraa badde osoo hin taane uummanni diigamuu qabaa jedhe sappoortarri kenna warra attuu nu wajjin baasu waliigaltee sun nu hin taane isin maal taatanii ji'a 2 qabdan jennaan nuti addaan hin beekne ji'a kana 10 seenee jennee narra kun guyyaa 4 tafee mitiire. 12 jettee miti. Kanamee lammaffaa gaafa guyyaa 10tti waliigallee bara. Nuti guyyaa 10 ammaa kana seen addaan hin beekne xoorinnatarra jirra uummanni illee akka isa ji'a kana bulii 10 seen maali kun guutuun kan isin qabdanii gaafatan namni wal dagatee jira waliigaltee kana diigaa jedhan kun waan sappoortarri warra birriitii miti. Waliigaltee maarree diidanii kaleessa suuraa isin galabbaxanii deemaa oolan keessatti ergitee waliigalteen kenna osoo hin gahiin kunoo bulchitoonni godinaatiif aanaa natti kaasee jettee na barreessite biiftuun anaayyuu. Wanti nuti kaaneef tokkoffaa nama fidaa jirti ammallee hin dhaabne namoota biraa fidaa arti keessan akkaawwanti jijjiirattee jirti sanaaf iddu sun nun galchu
Garuu warra waadaa seente kana nu dubbataa turre asli dubbannannee nu jalaa baate kalee asli bira deemnee achi diina jennee ati nu jalaa tartee wayita nu seennu eegari hin dhufne wanni kunniin fagaatee akkanatti qabaasuu hin dandeenyu namoonni biraallee guyyaa nutti kaleessitanii ji'a lama jechuun namni biriyyuu dagatee ajandaan qorree jira jechuu ajandaan isi namni isii dagatee jira. Kanaaf isiillee waami waliigaltee sana akka diiduu nama biraatu fidaa jirti arginee dhageenyas jirra namoota biraa kasiin fidaa jirtu kaanuu osoo hin kafalin waan sun diigamuu qaba akka nutti mufanne akka warra federaalaatti jenne iyyannoo godinarraa ol galfataa jiru. Kanuma jechuudha. Ammoo isinuma himuufi malee diina maaliif caffeen murteessaa caffeen Oromiyaa murtii kana warra caffee irratti waliigalee jira akkam jettanii. Wallahi dhiira waan dubbatte saara yani egaa duraa tola jettanii amma ta'u eega jettanii mootu nama kana waa wannoo kan hire dobbisi deebisame qo'ee usmee galchee warra yaa'ii qabu kan eegasitti dabalan hanga taasifti geessisa. Maaliif qilsa gurbaa wannoorra biiftuun dhufte qo'aa kan biiftuu. Akkasi biiftuu nu galchi akkasi waliigallee waan waliigalle. Haarumii qo'eesi deebisaatii nama qulqulluudha girgirri bakka jiru kana keessaa boodasi. Ati kasiidhaan haadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor biiftuun tuni. Kabajaboo abbaa murtiin gaaf duraa isin mana kanatti dhiyeessitan dhugaadha. Hawaasni keenya yeroo gaddeebinee ittiin mari'annu dhiyeessini ni dhiyeessaa ture murtiin sun sirriidhaatti miti hayti nama akkanatti bayaan jirtu yoo ka dhugaan gartee hatta haa baatu ittiin taate murtiin sun irra deebamee qaba jedhanii jira. Maa fudhatan gaaf duraa ilu. Usme. Hawaasni nuti hawaasa irra dhaabbatee hattuu tokko baasuudhaaf dhahinnu hattuu tokko baasu yeroo nu dhahinnu isaaniifuu akkas gootan nuufillee akkas godhan gara gabbaanii hattuu baafnu dhabnee jira sababa sanirra dhaabbanne isaaniifuu hawaasa miti. Ila dagai hawaasattu kun hawaasa gaafatu jalatti hawaasattu nuuf hin taane nuti bichaa miti ka dubbannu warra komentii warra nu jala oolu. Wanni isin gootan sun hin taane jedha warra birrii irraa qabu iyyuu miti irra guddaan ka jedhan nama birrii irraa qaban nama takka lama. Sagaleen kee jira qo'i sagaleen kee jira. Ana akka dhuunfaa kiyyaatti akka usmeetitti dubbii san dhumarra dhufee gastii kanallee seenanii beektaa erga isin guyyaa itti qabdanii ani ji'a 12 kana torbii wiixatu mutaree kana se'a jechuudha torbaanumatti waan qabdan se'a guyyaa 12 sigalee ji'a 12 isin jettan guyyaa aga kana ta'e ji'a kamiyyuu beekon ji'a 12 yoo amma naa himaniitiin kan jedhan taate ani kaleessa eegatiin ture mana murtii dhiyaatti hin jettiin tun akka miskiina kanallee hin baafti jedheetiin akka kanallee mana murtii hin dhiyaanne torbii areessira taa'ee eegaa ture akka reessiin dhufuu dadhabnaan hin dhiise jechuudha gastii kanallee waliin seenne soo kanaafuu wannummaan sunu tokkoffaa irratti baatii kana bulchutti kamu dogongora guddaadha jalqabaa'u dogongora. Okay, Doktor Biiftuu baga nagaa dhufte. Doktor. Wayye baga nagaa noide. Wayye asli. Fayyaa jirta lubbuu akkam? Akkam nagaadha? Nagaa wallahi kunoo kaadiree jala kanaa nuti warra osoo hin baratin silxaana mootummaan jijjiiramaa nutti kennee barumsi ingiliffaan ji'a ingiliffaa kana beeynu nuti maggaabiti ikkaatitii maadaa gimbootii san lakkoofnee oktoobar deesembar kana hin baranne nuti afaan oromootiif amaariffaan baranne ka ingiliffaa kana beeynu guyyaa osoo hin beekin qabanneetiniini gallee hawaasa bulchinu wallollee amma hawaasni gibira nu dhooggatee uffata milishaa nu dhooggateera guyyaa nurraa fagaatee yookiin Doktor Biiftuun waan bira jiru nu haa galchitu yookiin immoo afaan beeynuun irraa fudhannaa jiran lubbuu ganama gargara namatti wacuu kanallee ni ulfaata isin maal jettarre? Tokkoffaa asli lubbuu jetteeni nun hin baranne jedha. Baga hati kotu. Walilolina gama nagaya kutarimian. Alli senaran ya afaan kee wali qabaddo haasai. Zimbani anas lolina asar si jammar yom suri. Isimat dubbadde namni taloo kana namni. Abdul samantu sadi be. Afaan akkam. Maala wacce koo maala baatee dina wacce kana shilladdan. Magala amjatti. Kunillee nama arrabse kun kabineensa fakkaata. Kunillee waa namaan jedha. Wallahi Sidaamu naa shilladdan jechuudha.
Mahayi. Oduudhaan Afaan ijoollee qofti. Naqaaqaami. Ajooftu hattu waggaa jahaadhaa fi agaateetitti agaateetitti haa ta'a.